jedhartechu isaan si gubbaa jiru. Isaan gadi si dhiitanii dhukaasarra dhaabbatanii isaan lama wal argaa jiran dhokatanii. Kuni maal argisiisa jaalala siif qabu miti jechuudha. Kanaaf isaan jireenya kee keessaa baasti ofii keetii jireenya haaraa uummachuu qabda. Karaa fuulduraatti barnootas. Ashamaa harka fuunee horsiisuma siyaasitiif jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taate sassaabu gochuun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii koos taatanii hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo hedduu nama gaddisiisuu baay'ee garaa nama nyaatu garuu waan barnoota irraa argannu walitti deemnee jirra jechuudha. Turtiin keessan hanga dhumaatitti na waliin haa ta'uun isiniin jedha. Dhugaa viidiyoo kana argee jennaan baay'ee tokkodha ani kanan gaddisu jechuudha. Egaa jalqaba irratti akkuma argitani naatii fi hedduu jechuudha. Egaa waan ajaa'ibaa nuuf fidanii dhufanii jiran jechuudha. Yeroo baay'ee waan garaagaraa nuuf fiduudhaan namoota beekaman keessaa tokkodha. Heeliyyeen akkuma beekamu fatanaan dura guyyaa tokko ulfaa'ee nuun jettee guyyaa lammaffaa immoo dahee nuun jettee garuu daa'ima hin agarre komiin irraa qaba jechuudha. Kaleessa mootii naayinii paamparsii moo maal jedhama san jechuudha kan daa'ima isa san biteetu daa'iman barbaade daqiiqaa kanatti jedheetu biraanki ajaa'ibaa irratti hojjete jechuudha. Na dhugaa hedduu kana kofalchiisee achi keessaa barnoota illee jira. Sababiin isaa namni tokko egaa osoo gaa'ela hin dhaabbatinis ta'e erga dhaabbatee booda daa'ima tokko argachuudhaan dura humna isaa isa barbaachisa. Sababiin isaa haalli duraan nuti itti guddannee fi haalli yeroo ammaa daa'imman ittiin guddatanii baay'ee garaagarummaa qaban jechuudha. Duraan daa'imman isa jedhamu kun hin turre yeroo nuti jechuudha yeroo keenya jechuudha duraan hin jirru isa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma beekamu hundumti keenya yoo akkuma beeknu jechuudha faajjitii dhokataa miti kuni har'arratti garuu daa'imman san malee daa'ima guddisuun haala duraan ittiin baratame saniin guddisuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti warri daa'ima barbaadus dursa wantoota barbaachisu yookaan wantoota barbaachisu jechuun akka inni amma biteetu mana keessa godhatee ilmoon barbaade sa'aatii kanatti jedhu osoo hin taane haqinii qabaachuu qaba. Hanga tokko hojjechuu qaba. Innaa daa'imti baay'ee yaadikaal wanta jedhamutu jira jechuudha. Innaa wanti carraa ofiitiin haa guddatu jedhamu hin jiru. Maallaqni yoo hin jiraatin baay'ee ulfaatadha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee daa'imti argamteetillee warroonni wal gatanii gargar bahan namoota hedduutu jira jechuudha. Gaafa jireenyi ulfaatu inni illee kan badu jira jechuudha. Gaafa jireenyi humna isaatii ol ta'e haati daa'ima saniitillee mootii cabdee of gattee waa hedduutti taatee daa'ima san guddisti jechuudha. Kanaaf dursa hanga danda'ameen hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun maallaqa jaalachuu osoo hin taane dirqama hojjetan malee jijjiiramni hin jiru. Maallaqa qabaatanis malee immoo jiraachuun hedduu ulfaata keessattuu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. ስለዚህ ልጅ ብዙ ጣጣ ይዞ ይመጣል አለችና daa'imti xaaxaa hedduu fidee dhufa jettee jirti. Kan guddisu waaqayyoodha. Namni sababa garuu immoo hanga ta'ellee ta'u akka carraa isheetitti guddatti jedhanii osoo hin taane dursa hojjetachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dubartoonni keenyallee erga ilmoo argatanii booda filannoo biraa waan hin qabneef ilmoo isaanii san osoo jaalatanu osoo irraa fagaachuu hin barbaanne irraa fagaatanii biyya ormaa keessallee kan jiraatanii dursa oluma ka'anii ilmoo argatan kan namaaf kennu rabbiidha. Ilmoo kenna rabbiiti jechuudha. Garuu achi keessatti dhaamsa guddaa qaba viidiyoo isaan hojjetan biraankiillee ta'u jechuu barbaadan jechuudha. Kanatti aansii gara viidiyoo koo lammaffaa yoon isin dabarsu egaa ijoolleen kun lamaan hiriyoota baay'ee wal jaalatanii walitti dhiyaatanii akka obboleewwaniitti nama wal ilaalanidha jechuudha. Isheen tun baay'ee amantii baay'ee ishee jaalatti. Bilbila jaalallee ishee yookiin jaalallee ishee fi hiriyyaa ishee baay'ee jaalattu kana hiriyyaa ishee kanaaf kennite jechuudha. Sana booda erga bilbila kana kennitee fi jarri kun lamaan jaalalleen isheetii fi mucayyoon kun hiriyyaan ishee kun nama kana waliin hariiroo qabdi jechuudha. Isheen kun hin beektu hiriyyummaa ishee waliin jirtu akka obbolummaatti innis ilaala isheenis ilaatti jettee beekti malee akka inni ishee irratti dubartii biroo waliin amaggatu hin beektu jechuudha. Hin amantaa hangam amanta jedhee yommuu gaafatu jarri kun osoo karaa deemanuu warroonni kaameraa waraaban viidiyoo hojjechuudhaaf jecha birrii akkasii shallamamtanii
hangam jaalallee kee amantaa guddinaan kee itti bilbiltedha. Isaan akkuma qalbii gaafatan jechuudha. Garuu iccitii dhokataatu wali bahee jechuudha. Meeqa keenyatu haala kana keessa jiraatana. Hiriyoonni tokko tokko dubartoonni tokko tokko illee dhaabbadhaatee of ilaala. Sababbiin isaa dhiirri har'a shamara tokko gatii yookiin osoo ishee waliin jira jedhu ishee itti fakkeessu. Garuu jaalala dhugaa isheedhaaf hin qabne si waliin jiraatu boru si'iifillee jireenya kee keessattuyyuu osoo dhiisee gara kee dhufe si'iif hin ta'u jechuudha. Sin fayyadu jechuudha. Kanaafi hiriyaan tuni itti waggaa bilbiltu akka hariiroo waliin qabu wanta argisiisu ni kan dubbate jechuudha. Kan tanaan duraa gammaafii irra hin deebiniree jedhee naan hin beeku wanticha nyaata ta'a dhugaatii ta'uu danda'an hin beeku jechuudha. Jedheen jechuudha. Garuu akka isaan isheedhaan duubatti wal arganii isheen kun quba hin qabdu. Isheen kun hin beektu jechuudha. Hiriyyummaa isheeti kan beektu. Baay'een amanaa. Anaaf amanamaadha jettee isheen kan dubbattu. Garuu isheen isaaf isheen amanamtuu ta'uu ishee innis akka isaaf amanamu kan beektu malee namni kun ishee duuba maal gochaa jira kan jedhu isheen hin beektu jechuudha. Ani dubartoonni keenya kaafumaan dhiirri tokko bultii qabate jaalallii qabate gaafuma sana duraan eessa deemtani maaliif isinitti bareeda namni sun namoonni siingiliin hedduutu jira kan hin jaalatin. Maaf isaan arguu dadhabdanii maaf isaan laaluu dadhabdan moo muuxannoo jaalalaa qabanii jettanii isaan jaalattammoo jaalaluma irraa isin qabee isaan jaalattammoo waan namni sun qabamee jaalatameef jaalattammoo naa galuu dhabeeni dubartoonni akkasii jechuudha. Kanaafi namni si dhiisee hiriyaa kee bira deemes illee sin fayyadu siifillee siif hin ta'u. Akkuma har'aa jaalallee isaa dhiisee si hiriyaa kan kee ishee dura si'iin dura ishee beeka namni kun jechuudha. Yeroo dheeraa ishee beeka namni tokko kan erga hiriyyummaa isaa waliin cimsatee booda boru jireenya kiyya isa waliin nan gaggeeffadha gaafa jedhee itti amanu hiriyyaa isaatiin wal barsiisa malee guyyuma tokko wal baree nama sanii deebi'ee wal barsiisu jechuudha. Dursa kan beeku namni kun jaalallee isaati jechuudha. Har'a ergamootu yeroo muraasa keessatti dhufee si'ii wal baree ishee dhiisee gara kee dhufee jechuudha. Atis isa waliin waan biraa raawwatta hiriyaa kee dhoksite. Dhuguma bultiidhaaf naa ta'a isa ishee dhiisee gara koo dhufetti immoo maaliif akka ta'e ana naaf hin galu jechuudha. Namni isheedhaaf hin ta'in siin ta'u. Namni ishee dhiisee gara kee dhufee si'iif illee hin ta'u. Akkuma har'a hiriyaa ta'e dhiisee si bira dhufe boru si dhiisee hiriyaa ta'e bira deemaa jechuudha. Namni kun fufaa darba sii galee fufaa si bira dhufe waan ta'eef fufaa si bira darba dhufe jechuudha. Kanaaf sin fayyadu. Jireenya isaanii booressuu yoo ta'e malee jaalalli inni isheedhaaf qabu akka hir'atu yoo taasisuudhaaf ta'e malee namni kun jireenya kee keessatti si hin fayyadu jechuudha. Kanaaf wanta namni qabe maaf isinitti bareecha maaf isinitti mi'eecha osoo namni guutee jiru siingiliin nama meeqatu jira namni jaalallee hin qabne kunoo miidiyaa kanarratti kan agarru kunoo nama meeqatu bu'aa jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf ati siriyyaa ta'e irratti waan badaa hin raawwatin. Namni isheedhaaf hin ta'insi boru jireenya keetiif siif hin ta'u jechuudha. Isheen immoo jaalalleen koo hiriyaa ta'uu bira deeme jettee deebitee hiriyaa ta'e as saaddadhu dhaabbadhu of ilaali. Jarri lachuu siif hin ta'an jireenya kee keessaa baasi. Innis osoo si waliin jiru osoo jaalala dhugaa siif qabaate hiriyaa ta'e tana bira hin deemu jechuudha. Hiriyaan ta'e osoo hanga feete yoo amaallalte inni osoo jaalala dhugaa siif qabaate isheerraa goree sitti hafa malee sirraa goree isheetti hin deemu jechuudha. Dhokatee ishee biraa hin deemu jechuudha. Maal barbaacha dhokatee isheedha walakka nama dhiba jechuudha. Kanaaf ishee qofarratti murteessuu osoo hin taane jaalalakkii jireenya kee keessaa baasuu qabda jechuudha. Innis si fayyadu. Isheenis si fayyadu jechuudha. Maaliif si dhiisanii si dhoksaniitu ati jara kana lamaan wal barsiistee sirra wal baraniitu har'a isaan si dhiisanii sirra tarkaanfatanii si gadi dhiitanii jechuudha. Dhiitamteerta bara amma nagarre malee gadi dhiitamteerta luka isaanii jalarte jechuudha. Isaan si gubbaa jiru. Isaan gadi si dhiitanii lukaan sirra dhaabbatanii isaan lama wal argaa jiran dhokatanii. Kuni maal argisiisa jaalala siif qabu miti jechuudha. Kanaaf isaan jireenya kee keessaa baasti ofii keetii jireenya haaraa uummachuu qabda. Kara fuulduraatti barnoota siif ta'a. Kan darbeef muudannoo kan dhufuuf xiyyeeffannoo. Kanaaf hiriyaan akkasiitillee sin fayyadu dhiira akkasiitillee sin fayyadu. Har'a osoo ati isa waliin jirtu hiriyaa ta'e deemee kan jaalate boru osoo gaa'ela waliinillee bultii ijaarratanii mana tokko keessa waliin jiraattanii har'a kan hiriyyummaa akkasii godhe boru mana keessatti si gate
inni kan biraa alatti fuudhee jiraachisa jechuudha. Akkasitti bare maaliif harki yookiin harki hanna baree hin taa'u. Harki hanna baree duulu sochoosamu maal jedha Oromoon jechuudha. Kanaaf har'a amala badaa qaba yoo ta'e borullee jireenya isaa keessiif hin ta'u jechuudha. Kanaaf jara lachuu jireenya kee keessaa baastee ofii keetii of taatee jiraachuu. Ofitti amanamummaa qabaachuu. Inni si gatee deeme yoo ta'e kan biraa kan siif amanamu kan si jaalatu hin jira waan ta'eef jechuudha.